tittiin kun maalatti ni ishii beekani fayyaa taatee fayyaa ta'uu baattee ani ka'eetan ofuma kooti fuudheemeen of marmarsiisee laala malee maaluma hin beeku osoo hin beekin hojjumaan naan jiraataa ture yoo hojjumaan naan jiraataa ture bara osoo hin beekin. Amma ishiin dura ala turtee alaa dhuftee akkuma dhuftee dhattee itti gaarradamtee achi wajjin hin turte achi ba'ee dhufee ana faana jiraataa ture. Maalin beeka maaluma hin beekame waanuma tokko waan hin beeku takka hin qabu bara maalin godhan jedhe bara anamma bera osoo waanuma tokko rabbillee namatti fidiniiti otoo dhibee namti tokko na qabe osoo waanuma tokko ta'e jechuudha. Sababa namicha kanaatiin ikkoo ijoollee koorraa dhabame jechuudhaani. Sababa namicha kanaatiin ijoollee koorraa dhabame jechuudha. Inni itti goreera waan ta'eef. Inni itti goreera akka barbaade ta'uu bareera. Walii gadu taaluu bareera. Ijoolleedhaaf yaaduu dhiiseera. Garuu ani sababa isaattiin jechuudha. Sababa isaattiin ijoollee koollee irraa dhabama jechuudha. Maaliin godha? Maaliin godha? Mee amma waan dubbadhee dhiisu waanuma jedhus waanuma dhiisus waanuma tokkichi isaa hin beeku nama waanuma tokko hin beeku dhugaa. Waanuma tokko kan maanan haasa akkan maanan iyya akkan maanan lafa malee waanuma tokko waan irraa beeku tokko hin qabu. Waanuma tokko waan hin beeku hin qabu. Maaliif gaafa itti yaadee jedhu wanti hundinuu bakka sammuudhuma koo na zoorsa. Sammuudhuma koo na zoorsa jechuudha. Waa meeqatu jira bar fayyaatu inni kan ilmoo qabus ilmoo isaa wajjin mana taa'ee kan ilmoo hin qabnes immoo mana isaa hammatee taa'ee isaan garuu jechuudha warri asiifachi deemuu baran warri asiifachi akka allaatti 90 muka 90 yaabbachuu barani namarratti taphatanii jechuudha mana nama kaa'anii namarratti taphatanii jechuudha mana nama ol kaa'anii akka qodaatitti mana nama kaa'anii jechuudha. Isarra dabattee jechuudha amma deebistee maal gooti dheengadda gaaf guyyaa 9 jechuudha Janawaarii guyyaa 9 maallaqa ergiteefachi. Egaa namni kun abbaa manaa kooti bor wajjin jiraadha. Nama boru itti fufee wajjin jiraadudha. Nama wajjin jiraadhee ilmootti dhalee too jireenya itti guddifadhudha jetteeti malee maali jettee raawwattee haadha sii miti abbaa sii miti obboleessa shii miti. Maal jettee sila maallaqa irratti ergiti meesin maal jettu? Anoo maaliin hojjedharee maal hojjeta yana bira taa'es. Maalidha maal dawoo maaliti yani maallatti deeffatee ta'a. Maali wanti inni natti deeffatee taa'uufi wanti inni mana kana keessa naa godhu maalidha isheen maali macca maallaqaa maaliti? Isaan achi jala mijeeffatanii waan hunda tottolfatanii anis asii gaandee maalaadha ko nan mijeeffadha nan tolfadha nan ta'a mana qophaa kan koonaa wayyi. Inde namni barii abbaa manaa qabdi abbaa ijoollee ishii faana jiraatti abbaa manaa ishii faana jiraatti naan jedhuudha manna qophaa ishii jiraatti ijoollee ishii qophaa guddisaa jirti. Qophaa ishii ijoollee guddisaa jirti naan jechuun wayya jechuudha. Namni kamiyyuu firris naa beeka gaafa sana. Gaafa citiin jirtu gadi babbaatee dubbatamte firris naa beeka namnis naa beeka jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha ani maal indee farankaan takka yoo mana narraa gadi hir'atte meezon takka yoo mana narraa gadi hir'atte ijoollee kootirra naalaa hir'atte malee itti naa dabalti sababa kana ta'eefuu jechuudha. Maalifanii karaa kennaaf maalifan ijjuun hin jiraadhare achi yoo ishiin sitti ergattee raawwatteet haala mijeeffachaati jiru otoo haala mijeeffachuu baate waan xiqqa shurrate xaphedhe raawwatee utaalee ka'ee hin deemu jira. Bara durii ijoollee ergitanii jirtan maal dubartiitu manaa bahee deema malee dhiiran manaa bahee deema? Mee dhiirumaa dubartiidha mana gallakkisee too deemu dhageessanii jirtu? Dhiiruma dubartiidha raawwatee mana gallakkisee deemu agartanii jirtu? Ani agees hin beeku argees hin jiru. Garuu jechuudha kunoo kanuma irratti hin argechuudha. Kana qofa miti immooyyuu barichuma takkas ta'e natti fakkaate. Argitanii jirtu. Jiraan fayyoo maal akka godhe argitanii jirtu.
Innis mana galakkisee raawwatee deeme. Haa ta'u malee innillee maali isinitti fakkaata mana ofii isaaniitii walumaan kan ijaaraniitu qabantu jira. Achitti galee dhaqee. Inni kun immoo achi teessee raawwattee deemteetti duraan achi turtee achi deebitee dhuftee deebitee amma deemtee achi teessee maallaqatti ergiti giiftiin keenya inni achi haala mijeessaa jira as narra taa'ee raawwatee jechuudha laala. Ana akka qodaatti natti fayyadamee haala achi mijeeffatee sanaan booda gaafa haala mijeeffatee jedhe ana akka qoshaashatti nagatee na biraa deeme jechuudha. Maaliifi illim maaliif urufan bulee? Maa urufan bulin arrammoo as deebisee raawwatee narratti dawwalee maal jedha daa'ima mucayyoo duudaa fuutee raawwattee olii gad maaltu si joorsisa silaa manaa na baaste manaa baatee waan bayisiin jedhee mitan baate ammas yoo ta'e jechuun ani immoo nan dhiise malee jechuudha bayi kanas siin jedhu jechuudha mirgan qaba si baasuudha maaliifin borcamaa jiraachuun barbaadu jechuudha. Isin waan 90 seentanii dhuftan, isin waan 90 faana borcamtanii dhuftan isin faana borcamuun barbaadu. Si galee sababa kana ta'eefuu jechuudha. Mucaa duudaa jaalannaan galtee deemte miti ilmoo koo miti duraanuu ilmoo koo miti jechaa ture akkuma dhageessan ilmoo koo miti dhageessan ittu sagaleedhaan yeroo duraaniisa. Kan akkaniisa gochaa ture yeroo sana maanni niititti dhufee as jira jechuudha. Ishiin gizee kana dhuftee jirti. Ishii faana akka bayeetoo akka barbaadetti bayee buluu bayee waan barbaade ta'uu toluu jedhee raawwatee yeroo sana ilmoo koo miti jedhee narraa utaalee bayee deeme jechuudha. Ammallee garuu ishiin irraa deemtee achi jirti yoon ammoo kan biraa jala mijeeffatee jiraachuu danda'a jechuudha. Tokkicha dhiirri likiskisaa'uu baree taanaan tokkicha muka 90 yaabbatuu baree taanaan takkaan taa'uun isaaf hin taatu. Hin taatuufi jechuudha. Hanuma harkaatii jiru kun 99 meeqatu jira? Meeqatu jira kan muka 9 yaabbataatii jiru? Meeqatu jira jechuudha? Meeqatu jira? Namni rakkatee bara. Namni rakkateeti jechuudha. Gaafa waa meeqa namni maaliif akkas ta'u? Maaliif akkana godhu? Yoo dhiisan hoo jenna. Garuu jechuudha gaafa ofii keenyaa waan san irra geenyee arginu. Gaafa ofii keenyaa wanti sun dhufee mataa keenya irra ga'u. Gaafa dhufee raawwatee gola keenya keessa galu eda namni sun kana rakkate eda rakkina kanaatu kan isa rakkise eda kanaan kan nama sana miidhe kanaaf eda namni sun kan gugubatee raawwatee akkana gochaa jiru akkas ta'aa jiru akkana taasisaa jiru jedha. Fakkeenya Sumayyaadhuma yoo fudhanne amma Saayidoo fi Sumayyaa fudhanne Saayidoon nama meeqa akka inni waliin dha'aa jiru hin argitu. Tokkicha immoo dhiirri jechuudha. Dhiirri dubartii 2-3 akkasittiin jalqabe taanaan akka nama tokkoon jiraachuun isaaf hin taane bara hin ta'uuf jechuudha. Hin ta'uuf akkasitti immoo nutis immoo jiraachuu hin barbaannu. Dhaqaniituma dabalataa haa deemanii malee nutis jiraachuu hin barbaannu. Namni illee namaa hin beeku bara. Amma jireenyuma mana keessatti nama tokkoon yeroo jiraattu fi yeroo nama lamaan jiraattu tokko miti. Sababa kana ta'eefuu jechuudha namni illee sii beeka firri illee sii beeka. Dhattee gaafa ati immoo nama kana faana nama tokko faana walitti daaragamtee kan jirtu taate namni sun siif hin ta'u ofiif hin ta'u firri siif hin beeku. Gaaf sana maal taata rakkataa jiraatta jechuudha. Rakkootti galtee jiraatta. Sababa kana ta'eefuu ofirraa baate ilmoo keetii fi ofii kee mataa kan kee hin dadhabdu waan ta'eef jechuudha. Ani akka kan kootti akkasitti yaade jechuudha. Amma niitittiin kun maalatti ishii beekaani fayyaa taatee fayyaa ta'uu baattee ani ka'ee tan ofuma kootti fuudhee of marmarsiisee laala malee maaluma hin beeka. Hin beeku osoo hin beekin wajjumaan jiraataa ture yoo. Wajjumaan jiraataa ture bara osoo hin beekin. Amma ishiin dura ala turtee alaa dhuftee akkuma dhuftee nattee itti gaarradamtee achi wajjin hin turtee achi ba'ee dhufee ana faana jiraataa ture. Maalin beeka maaluma hin beekame waanuma tokko waan hin beeku takka hin qabu bara. Maalin godhan jedhe bara anama mera otuma waanuma tokko rabbillee namatti hin fidiniiti otoo dhibee namti tokko na qabe osoo waanuma tokko ta'e jechuudha. Sababa namicha kanaatiin ikkoo ijoollee koorraa dhabame jechuudha. Sababa namicha kanaatiin ijoollee koorraa dhabame jechuudha.
Inni itti goreera waan ta'eef. Inni itti goreera akka barbaade ta'uu bareera. Walii gadi utaaluu bareera. Ijoolleedhaaf yaaduu dhiiseera. Garuu ani sababa isaatiin jechuudha. Sababa isaatiin ijoollee koollee irraa dhabama jechuudha. Maaliin godha? Maaliin godha? Mee amma waan dubbadhee dhiisu waanuma jedhus waanuma dhiisus waanuma tokkichi isaa hin beeku nama waanuma tokko hin beeku dhugaa. Waanuma tokko akkanumaan naasaa akkanumaan niyyaa akkanumaan lafa malee waanuma tokko waan irraa beeku tokko hin qabu. Waanuma tokko. Waanuma tokko waan hin beeku hin qabu. Maaliif gaafa itti yaadee jedhu wanti hundinuu bakka sammuudhuma koo na zoorsa. Sammuudhuma koo na zoorsa jechuudha. Waa meeqatu jira bar? Waa meeqatu jira bar? Fayyaatu jira. Waa meeqatu jira bar? Namni akkamitti ofii yaaduu dadhaba? Tuyyummaa tuni maraatittiin seexanni yookiin teessee wajjin hin jiraattu yookiin immoo gaafadheen immoo deebii gaafadheen hin jira bara argitaniirtu miti barreessee fi gaafadheen hin jira. Garuu deebii akkanaaf hin deebisne ishiinis. Maal yaaddeeti? Maal barbaadde? Wajjin jiraachuu barbaadda moo akkamii? Yaada maal qabda? Anammoo ishiin deebii tokko naa deebiste lakki faana jiraachuun barbaada. Lakki yoo ta'e ani sagalee ishii keessatti sagalee isiniif dhageessisa. Sagalee ishii keessatti maal jette? Ani bakka jaalalaan namiite jetteen. Jaalalaan namiite. Ani yeroo achi jirutti sila ani dhufee si arguu yoo hin barbaadu jedhee yaadaa ture. Garuu immoo hin dandeenye jetteen. Maali jennaan inni jaalalaan namiite waan jaalalaa maala sitti hir'isee kunoo si shakashakaan jira maala sitti hir'isee dheenga. Hoteelatti fuudhee shakashakaa ture waan ta'eef shakashakaan jira.